Hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaan nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya hundiyyuu bareeda. Akkam isin hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtanii nagaa keessanii jirtuu nutis jirra. Har'a maal hojjetaan jira horii tiksaan jira. Waaqa horii tiksinaan jedhanii. Qophaa kiyya akkuma argitan as keessa horii tiksaan jira dhugaa omtuna bira hin jiru jechuudha. Amma galgala keessa sa'aatii 12 wayi ta'eera. Innaa faazariin kiyya keessummaa wayiitti dhufee mana galee maazariin immoo horii tiksitiire. Jamaanan bakka amma keessummaan deemutti fidii nanii ga'anuuyii jedheen irraa fuudhee. Maatiin kiyya kodhomoodha. Ijoolleen qeen jiran jechuudha. Inni akkasiin haala kanaan horii tiksaa jira jechuudha. Baadiyyaan baay'ee tokko namatti tola. Das nama jedha nama bohaarsaa jechuudha. Inni akkasiin haala kanaan horii tiksaa jira jechuudha. Har'a baay'ee tokko namatti tola. Amma qilleensi jira sa'aatii kana. Baay'ee tokko das nama jedha qilleensi isaa jechuudha. Bokkaanis xiqqoo irrooba garuu har'a irroomne caama kaleessaaf har'a caamadha. Inni haala kanaan horii tiksaa jira jechuudha. Dallaa keessadha goodaa miti. Dallaa yeroo isin jedhu dallaa biraadha garuu kanuma keenya. Iddoo manaa miti jechuudha. Inni akkasiin haala kanaan kun akkuma argitan horii tiksaa jira kun garasii baadiyyaa wanti das nama jedhu yeroo bakka abidda minamni mana keessatti aarsan baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akkasitti namucaa baadiyyaa ta'ee horii tiksaa jira isiniin jedha. Innaa baadiyyaan baay'ee namatti tola. Warqeen jira biyya keenya warqeen beektu warri kaanii. Haala kanaan kun mukoonni jiru. Qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Hin ho'us hin qorrus. Baay'ee ariifiidha jechuudhaan. Kodee! Ilaala jibichi kun achi keessa seene achiin bahee qe'ee nama deemuuf. Deega! Haala kanaan horii tiksaa jira jechuudha. Kuna horiin keenya kana fakkaatu fufurdoodha das nama jedhu. Amma bokkaan hin rooba waan ta'eef horiin hin huqqatan jechuudha das nama jedha. Margas hin margaa fi kun akkuma argitan lafti marga qaba. Hin dheedu jechuudha sirriitti. Kana fakkaatan isiniin jedhan. Hordoftoota koo. Goondaan na nyaataa jira. Jibichi inni kana na rakkisaa jira. Inni hordoftoota kiyya like share naa godhaa. Haala kanaan horii tiksaa jira. Isiniin jedhaa. Like share naa godhaa. Baadiyyaan akkana fakkaata warreen biyya Arabaa jirtan immoo baadiyyaa hin hawwitu biyya keessanii yaaddu jechuudha. Ijoolleen katamas jiraachuu dandeessu. Irra caalaan garuu ijoolleen keenya ijoollee baadiyyaati jechuudha. Baadiyyaan baay'ee namatti tola. Kun haala kanaan horii tiksaa jiran isiniin jedhaa. Like share godhaa.